Aya Studio. Waamicha harmee ayyaa hundaan nageessi suufiyaa naaddir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kennee atitiyaa. Waamicha harmee ayyaa hundaan nageessi suufiyaa naaddir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kennee atitiyaa. Qasoona boodaan bilisa baasu harkaan nama hiree qabsu kan saffisu hunduu dandeettiisa abbootiin nisu oromummaa isaa namuun dakka mul'isu. Waamicha harmee ayyaa hundaan nageessi suufiyaa naaddir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kennee atitiyaa. Qabeenyi dhuunfaa kee kan Oromoon taane kan naba'oo cinaa ittiin hin dhaabbanne jira bilisummaaf namni hin gumaachine wareega lubbuudhaaf kan nuuf hin kennine. Waamicha harmee ayyaa hundaan nageessi suufiyaa naaddir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kennee atitiyaa. Alagadani nu Oromoodha haalu beekani arrabaan sobaa nu garboomsani laamu arrabaa aynu goomsani. Badii tokko malee hanga du'aatti meeqaa kan qalame qeessarratti simbirroo barriisi bosona marsi leencicha bosona na dudubbisi waan nu keessa jiru itti gabaasi waan nu keessa jiru itti gabaasi. Falmataa kiyyaa si abbaan biyyaa murataa kiyyaa si abbaan biyyaa dina saakalaa waboon nu galaa aba'oo mu'ee mirgaan nu galaa. Falmataa kiyyaa si abbaan biyyaa si abbaan biyyaa tatabee kiyyaa si abbaan biyyaa si abbaan biyyaa waboon nu dhufee dina saa oofee akka bosonuu lagarra oofee.